Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomintiin nu biraan gaha. Seeronni ba'an fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessan of eeggannoon taasifamuu qaba jedhan Saacaafa'u. Seeronni ba'an fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessan of eeggannoon taasifamuu qaba jedhan afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoon. Koreen qindeessituu mana maree bakka bu'oota uummataa raawwii kurmaana jalqabaa qorateera. Waltajjicha irratti obbo Taaggasaa Caafoo akka jedhanitti seeronni mana marichaan ba'an fayyadamummaa uummataa akka mirkaneessaniif of eeggannoon taasifamuu qaba jedhan. Seeronni duraan ba'an sirreeffamuun barbaachisaa irra deebiin ilaalamuu akka qabanis hubachiisaniiru. Afyaa'ii itti aantuun mana marichaa aadde Loomii Badhoongam isaaniitiin bara baajataatti seera baasuun hordoffii akka ta'uu fi to'annoos bakka bu'ummaa uummataa fi dippiloomaasii paarlaamaan hojiilee jajjaboon raawwatamuu kaasaniiru. Kurmaana jalqabaatti seeronni 5 kan raggaasifamanii fi wixineen seerota 23 ammoo adeemsaa jiraachuu ibsanii ragaa mana marichaa irraa argame ni agarsiisa. Gaara Fantaalleetti kirkira lafaa fi dhoohinsa akkasumas aara qabuun mudate. Kirkirri lafaa Reektar iskeelii 4.6 galmeesse gaara Fantaallee irratti mudachuun eerameera. Yuunivarsiitii Finfinneetti Inistituutii Ji'oofiiziksii, Saayinsii Hawaa fi Astiroonomiitti itti gaafatamaa muummee barnoota seesmoolojii Piroofeesar Attalay Ayyalan akka jedhanitti naannawa Awaash aanaa Fantaalleetti muddee 2017 irraa eegalee kirkirri lafaa mudachaa turuu himameera. Kaleessa sa'aatii 9 irraa eegalee kirkirri lafaa olaanaan Reektar iskeelii 4.6 galmeesse mudachuu himaniiru. Uumamee hordofee kirkirri mallattoon jijjiguu gaaraa mul'achuu ibseera. Kirkirri lafaa naannawichatti mul'atu guyyaa dabalaa jiraachuu ibsanii jiraattota irratti rakkoo akka hin hordofsiifneef itti dhiheenyaan hordoffii taasisuun murteessaa ta'uu hubachiisaniiru. Jiraattonni sagalee dhaga'amee fi kirkira mudatee yaaddoo keessa galuu himaniiru. Balaa tiraafikaa mudateen haati da'umsaaf gara hospitaalaa geeffamaa turte maatii ishee guutuu waliin lubbuun darbuun dhagahame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaaleetti balaa tiraafikaa mudateen haati da'umsaaf gara hospitaalaa geeffamaa turte dabalatee namoonni 4 lubbuu dhabuun himame. Balicha aanaa Wacaalee bakka ganda riqichaa Dubaar jedhamutti konkolaataan Siinoo jedhamu ambulaansii deensuu magaalaa Muka Xurree gara Finfinnee geessaa jirtu duubarraa rukutee riqicharraa darbuun kan mudate ta'uu ogeessi kutaa odeeffannoo waajjira poolisii aanaa Wacaalee Saajin Abduu Aliyyi himaniiru. Balichaanis deessuu da'umsaaf hospitaala biratti geggeeffamaa jirtu dabalatee abbaa warraa deessuu, haadha deessuu fi konkolaachisaan ambulaansiis lubbuu dhabaniiru. Bulchiinsa mootummaa naannoo Harariitti dameewwan baankilee adda addaa 43 cufamuu waldaan baankilee Itiyoophiyaa beeksise. Waldaan baankilee Itiyoophiyaa dameewwan baankiiwwanii garaagaraa 43 guyyoota 9 darban keessatti cufuu bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii keessatti akka cufaman taasifamuu isaanii himaniiru. Hoogganaan waldaalee baankii Itiyoophiyaa obbo Damissa Ukaasaa akka ibsanitti dameewwan baankilee garaagaraa naannoo Harariitti cufamanii jiran misooma koriidarii magaalaa Hararii keessatti mootummaan ijaaruuf tokkoon isaanii birrii miiliyoona 2 akka kaffalan gaafatamanii kaffaluu waan didaniif jechuun dubbateera. Baankiiwwan kunneen erga cufamanii guyyoonni 9 darbaniiru kan jedhan hoogganichi cufamuu isaaniitis gaagama diinagdee garaagaraatti dhaqqabaa jira jechuunis ibsaniiru. Dameewwan baankilee tajaajila faayinaansii kennuu fi mallaqa qusattoota irraa sassaabanii ol kaa'uu malee kennaa eenyuufiyyuu kennuuf gaheen qaban kan jedhu obbo Damissa'u mallaqa kennaa akkasii kan kennu waajjira muummee baankiitti qofa jedhaniiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Hararii immoo gama isaatiin torbee darbe fuula miidiyaa hawaasaa irratti kan koominikeeshinii naannichaa irratti akka ifoomsetti baankonni kunneen kan cufaman gamoowwan ijaarsi isaanii hin xumuramne keessatti hojii hojjechaa waan jiraniif jedhee sababa misooma koriidariif mallaqa kennuu didanii cufaman kan jedhu soba jechuu haaleera. Aanaaleen godina Shawaa Kaabaa wirtuu yaaddoo fi dararaatti jijjiiramuu jiraattonni himan. Sochii fi hokkora hidhattoonni aanaalee godina Shawaa Kaabaatti raawwatanii wal qabate aanaalee hedduu gara wirtuu yaaddoo fi dararaatti jijjiiramuu jiraattonni aanichaa himaa jiru. Akka jiraattonni godinichaa jedhanitti sochiin qaamolee hidhatanii kun aanaalee Kuyyuu, Yaayyaa Gullallee fi Daagamitti kan eegale yommuu ta'u gara aanaalee gandoota biroottis babal'ateera jedhaniiru. Sochiin qaamolee hidhattoonni socho'anii waggoota 4 darban keessatti babal'achuun aanaalee hedduu gara wirtuu yaaddoo fi dararaatti jijjiiraa dhufuun jiraattonni yaada kennaniiru. Yaaddoon nageenyaa gandoota baadiyyaa keessa ture yeroo ammaa magaalota aanaalee dhuunfateera jedhame waggoota 2 asitti aanaalee godinichaa keessaa harki caalaan isaanii hidhattootaan dhuunfatamuu himeera. Jiraattonni naannichaa akka himanitti gocha kana miseensota waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota faannoo daangaa naannoo Amaaraa irraa argaman ta'uu himaniiru.
Soomaaliyaan erga waliigaltee Ankaaraan booda yeroo jalqabaaf jila ishee gara Itoophiyaatti ergite. Mootummaan Soomaaliyaa jila ishee lama gara Itoophiyaa fi Masriitti ergee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Soomaaliyaa Ahmad Mo'allim Faqii Kaayirootti imaluun ministeera Haajaa Alaa Masrii Badir Abdellaatii waliin kan marii gaggeessan yommuu ta'u, erga giddugaleessummaa Tarkii, Soomaaliyaa fi Itoophiyaan waliigaltee irra ga'aniin booda yeroo jalqabaaf ministeera Haajaa Alaa Soomaaliyaatti deetaa ministeeraa kan ta'e Ali Mohammad Omar gara Finfinneetti imaleera. Imala jiloota kanneen lamaanii cinatti immoo wiixataa kaleessaa magaalaa Daaloo kan jedhamtu Soomaaliyaa keessatti humnoonni waraana Jubbaalaandii fi Soomaaliyaa waraana sa'aatootaaf turee gaggeessaniiru. Magaalattii keessatti humnoonni waraana Itoophiyaa kanneen nagaa eegsiftootaan baay'inaan akka argaman ni beekama. Masriin nagaa kabachiisuuf loltoota ishee Soomaaliyaatti akka bobbaaftu beeksifte. Masriin loltoota ishee ergama haaraa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatti bobba'u keessaa akka hirmaatan beeksifte. Gaafii mootummaa Soomaaliyaa irraa dhihaateen ergama nagaa kabachiisaa keessa seenuuf murteessaadha jechuun Masriin dhimma alaa Masrii Badrii Abdallaatii dubbachuu himeera. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa gara Masrii daawwannaa erga taasiseen booda ibsa waloon kennan irratti kun kan ibsame. Ergama haaraa ergama tasgabbii fi deeggarsa gamtaa Afrikaa AWSOM ammajjii bara 2025 irraa eegalee kan raawwatu ta'a. Masriin ergama haaraa keessaa akka hirmaattuu gamtaa Afrikaaf beeksiftee turtem ta'us kana dura biyyoonni hirmaatan yeroo ifa ta'an maqaan Masrii ni eerama jedhamee eegama. Haala Soomaaliyaan keessa jirtutti marii gooniirraa Soomaaliyaan tokkummaa daangaa fi birmadummaa ishee mirkaneessuuf carraaqqii taasistu biyyi keenya ni deeggarti jechuun dubbataniiru. Waggaa darbe Itoophiyaa fi bulchiinsa Somaalilaand kan Soomaaliyaan qaama kiyya jettee waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessite gaanfa Afrikaatti muddama uumee turuun ni yaadatama. Dhimma kanaan kan mufatte Soomaaliyaan biyyoota Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne kanneen akka Masrii fi Eertiriyaa waliin hariiroo cimsatteerti. Eegasii Soomaaliyaan Masrii waliin waliigaltee waraanaa tolchuu fi deeggarsa meeshaa waraanaas argatteerti jedhan qondaaltonni Masrii gara Soomaaliyaatti imalaa turan. Faallaa kanaan hanga Itoophiyaa waliigaltee ulaa galaanaa haqxutti loltoonni Itoophiyaa ergama haaraa gamtaa Afrikaa kana jala akka hin seenne Soomaaliyaan dhorkitee turte. Dhihoo immoo Somaaliyaa fi Itoophiyaan jaarsummaa pirezidaantii Tarkii Rasiib Xaayib Erdogaaniin taasifamee waliigaltee seena qabeessa raawwataniiru. Ta'us hariiroo loltoota Itoophiyaa ergama haaraa keessa seenuu fi seenuu dhabuu ammatti wanti beekame hin jiru. Ankaaratti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama waggaa tokkoof isaan gidduu ture furuu fi gaanfa Afrikaattuu yaaddoo uumee turu furuu irratti waliigalaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa jalatti ulaa galaanaa amansiisaa kan nageenya qabuu fi waarawaa ta'e kan argattu waliigaltee taasisuu waliin kan hojjetan ibsameera. Guyyaa wiixataa erga Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee raawwatanii booda jilli Soomaaliyaa gara Finfinneetti imaleera. Jilli kun gara Itoophiyaa kan imale waliigaltee Ankaaratti waadaa seenamee jabeessuuf jedhama. Alee Omar kan ministeera Haajaa Alaa fi walta'iinsa idil-addunyaa ta'an jila isaanii waliin Finfinnee kan jiran murannoo hin raafamne Soomaaliyaan hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu cimsuuf qabdu agarsiisa jechuun dubbateera. Kanaan jiru gama kaaniin loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa jiran buufata waraana Soomaaliyaa haleelan jechuun Soomaaliyaan komii kaafteerti. Kooriyaan kaabaa loltoota dabalataa fi diroonii Raashaaf dhiyeessuuf qophaa'aa akka jirtu himame. Hariiroo waraana Pyongyang Mooskoo waliin qabdu guddachaa dhufuun michuu Ameerikaa Seewul irratti balaa guddaa fidaa jira. Waraanni Kooriyaa Kibbaa har'a akka beeksisetti Kooriyaan kaabaa loltoota dabalataa fi diroonii gara Raashaa Yuukireen keessatti waraana gaggeessaa jirtutti erguuf akka jirtu mallattoo argadheera jette. Oomishni diroonii badee balleessuu hojiiwwan hoogganaan Kim Jong-un xiyyeeffatan keessaa tokkodha jechuun waraanni kun Kooriyaa kaabaa diroonii kana Raashaaf kennuudhaaf karoora akka qabdu irra gaheera jedhe. Dirooniin akkasii waraana Yuukireen keessatti bal'inaan itti fayyadamamaa kan jiran yommuu ta'u, Kim ammoo dorgommii idil-addunyaa yaaddoo qaban kaasuun meeshaalee waraanaa qilleensaa baay'inaan akka oomishaman ajajuun ni yaadatama. Seewul, Washingtanii fi Kiyev akka jedhanitti loltoonni Kooriyaa kaabaa gara 12,000 ol ta'an Raashaa keessa buufataniiru. Waraanni Kooriyaa kibbaa lola bulchiinsa Kursk keessatti geggeeffame yoo xiqqaate namoonni 1,100 ol ajjeefamuuf yookaan madaa'uun himameera jechuun ifa godheera. Waan Pyongyang Mooskoo waliin walitti dhufeenya waraanaa cimsuun michuu Ameerikaa Seewul irratti ammoo balaa guddaa kan fidedha. Kooriyaan lameen baaloo balfa of keessaa qabu erguu dabalatee rakkina adda addaa wal himataa turaniiru. Daandii lafaa biyyoota lamaan wal qunnamsiisuu kutuu fi barbadeessuu Pyongyang galoo galaana Kooriyaa lamaan gidduutti argaman akka cuftuu agarsiiftee jirti. Kooriyaan kaabaa dhuma waggaa kanaatti guyyoota dhaloota Doonaald Tiraamp dura misaayila baalistikii ardii gidduutti furguggisuu fi
baaloon balfa of keessaa qabu gara Kooriyaa Kibbaatti erguuf karoorfachuu isheetu himama. Raashiyaan biyyoota 10 keessatti warshaalee anniisaa niikularaa ijaaraa jirti. Mooskoon, Chaayinaa, Iraan, Masrii fi Tarkii dabalatee biyyoota 10 keessatti warshaalee anniisaa niikularaa ijaaraa jiraachuun himame. Ejensiin anniisaa Atoomikii idil-addunyaa bara 2050tti anniisaan niikularaa addunyaa giigaawaatii 950 akka gahu tilmaameera. Raashiyaan addunyaa irraa biyya jalqabaa warshaa anniisaa niikularaa ijaaruuf hojjechaa akka jirtu beeksisteera. Akka ergamaan addaa Kireemlii kan tumsa idil-addunyaa anniisaa fi itti fufiinsaa qabu Booris Titoof jedhanitti Mooskoon biyyoota 10 keessatti warshaalee anniisaa niikularaa haaraa ijaaraa jirti jechuun dubbatan. Chaayinaa, Masrii, Hind, Iraanii fi Tarkii dabalatee warshaaleen anniisaa niikularaa biyyoonni ijaaramaa jiran Raashiyaa dirree kanaan kan adda duree taasistu jechuun eeraniiru. Raashiyaan sababa waraana Yukureen keessatti boba'aa fi gaazii uumamaa alergii ishee irratti qoqqobbii cimaan kaa'amus ijaarsa warshaalee anniisaa niikularaa irratti adda duree ta'uun itti fufteerti. Ergamaan addaa Kireemliin tumsa idil-addunyaa anniisaa itti fufiinsa qabu Booris Titoof akka jedhanitti Raashiyaan gurgurtaa yuuraaniyeemii qofa osoo hin taane ijaarsa warshaalee anniisaa niikularaa irrattis biyya addunyaa irratti adda duree ta'uuf ni hojjechaa jirti jedhan. Mooskoon keessumaa biyyoonni guddachaa jiran kanneen filannoo anniisaa faalama irraa bilisa ta'e barbaadan ijaarsa warshaalee anniisaa niikularaa irratti fedhiin isaanii dabalaa dhufeera jechuun dubbataniiru. Biyyoonni Raashiyaa Ruusaatoom biyyoota 54 waliin ijaarsa riyaaktarotaa fi niikularaa akkasumas tajaajiloota biroo irratti akka hojjetan ragaan Inistituutii dhimma idil-addunyaa Noorweey baasee mul'isa. Gabaasni dhiheenya kana aartiin baasee akka agarsiisutti murteen kun yuuraaniyeemii Raashiyaa jalqaba kan bittee Washingitan Beejiing bakka buusuuf malee dhiibbaa akka hin uumne jechuun ibseera. Mooskoon dandeettii addunyaa yuuraaniyeemii maddisiisuu humna niikularaa maddisiisuuf qabdu keessaa 44% kan qabdu yommuu ta'u, gurgurtaa yuuraaniyeemii badhaadhinaa qabu irraa waggaatti doolaara biiliyoona 2.7 kan argattudha. Akka tilmaama ejensii anniisaa Atoomikii idil-addunyaa bara kana baasetti anniisaa addunyaa humna niikularaa irraa argamu bara 2050tti 155 akka dabalu ibseera. Kanumaan giigaawaatii 950 guddachuu isaa dubbachuun isaas ni yaadatama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun sa'a kanaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu waliin turtaniif galatooma.